Shamarra fuunee jala jirtu hordoftoota keenya akkam nagaa keessaniin nagaa kootee galanni rabbi haa ga'u. Har'a immoo callee kanan qabadhe isin dhufe callee kana akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa. Nafaana ta'a isin jedhe yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatina sabiskiraabii naa godha. Viidiyoo isaa immoo gadummatti daawwadhaa. Akkuma argitan kana kun callee gurguddaadha. Deebisee isa kana kun cuftuu isaa jechuudha. Deebisee diriidha. Isa kana dirii isa kana qopheeffadha jechuudha. Akkamitti akka hojjennu nafaana ta'a isiniin jedha na hordofaa. Kirrii haala kana qopheeffadhee jira. Kun argitan kana jechuudha. Isa kana asirratti hin jiru jechuudha akkanatti. Dursa banuu qaba. Banii isa haala kanaan banii jechuudha. Isa kana asirratti jira jechuudha. Eegasii deebiseen cufa. Dirii kun meetiriidhaan hambitee akkuma argitan kana dheeraadha. Asitti narraanidha. Eegasii banee dirii asirratti jira jechuudha akkanatti. Deebisnee cufa. Sirriitti cufuu qabna akkuma jalaan banamudha. Gatii booda kirrii keenya yoo qopheeffannee ishee xiqqishee kan fudhannu jechuudha. Kun amma xiqqaadha. Kun guddaadha. Kun guddaa kun xiqqaa xiqqishee kana bannee dirii kana irratti kaa'ama. Eegasii immoo hin cufna isa kana irra deebisnee hin cufna. Haala kana. Eegasii kirrii asirratti jira jechuudha. Akkuma argitan kana amma xumuree jira. Dirii ishee kana fudhadha jechuudha. Dirii asirratti jiru qaba. Asii jira qopheeffadhee jira. Asirra hin banne asirratti jira.
haala kanaan jechuudha. Diree waan ta'eef barbaadan gabaabsuu dandeessu, barbaadan dheeressitanii uffachuu dandeessu, akka fedhii keessanitti akka uffattaniif jechuudha. Nafaan asirratti kafee kan asirratti mul'adha. Haala kanaan jechuudha hin guduunfaa asirratti. Haala kanaan guduunfee jira asirratti. Kirriin isaa kan mul'anneef asirratti kan jira, asirratti kan muraan jechuudha. Kirriin hin mul'anne daa'ima isaa. Bifa kanaan godhatanii guduunfaa. Asitti guduunfee kirriin hin mul'atan jechuudha. Jechuudha. Haala kanaan calleen kun bareeda kan arginu jechuudha. Isa kana eegatu xumuree immoo qopheeffadha. Namoota tokko akkuma argitan kana callee adii xiqqoon as jala kaa'ee calleen guddaa waan ta'e akka irraa hin baane. Akkasii maal jedha? Hin dacheessan jechuudha dareessaa kana. Bifa kanaan dacheessan. Sun kan asirratti keenya jechuudha. Kan gurraachadha jechuudha. Sibiila kana akkuma argitan kana callee adii xiqqoo kan gargaara. Hin dacheessan. Deebisnee ishee kana asirratti keenya. Haala kanaan xumurreera viidiyoo kiyya daawwadhaa isiniin jedha. Haga xumuraan daawwadhaa garaas jechuudha. Viidiyoon kiyya kanarratti hin cufne jechuudha. Ji'a torbaffaa sa'aatii eegawii irratti yoo naan jedhe ofiisi jalaa cufama naan jedha garaaf ija viidiyoo kiyya naa daawwadha. Haala kanaan xumurree kanarra nagaan naa oola.